Anis kaka'umsa hojii caaluun akka uummata isaanii tajaajilan beeksisani. Gabaasa waajjiraalee dhimmoota kominikeeshinii godina lameeniif Teediroos Tola. Qajeelchi poolisii godina Gujii lixaa miseensota poolisii idilee fi humna addaa 174f godina gulantaa saajinummaarraa hanga koomaandarummaatti gahuu kennuusaa beeksiseera. Ajajaan qajeelcha poolisii godinichaa koomaandar Addaamuu Abaataa miseensota poolisii godina gulantaa argataniin naamusaa fi kutannoo hojii caaluun hojjedhaa jedhaniin. Heeraaf seera biyyattii kabajnee kabachiisnee godina keenya godina misoomaan badhaate godina nageenyi waaraan argame godina abbootiin qabeenyaa fi namoota hundumaaf filatamtuu gochuu keessatti tumsa guddaa gochuu waan qabnuuf hundumtuu kutannoodhaan hojjechuu qabaa jedhee yaada. Bulchaan godina Gujii lixaa obbo Tafarii Wandii Firaaw warra gulantaa guddinaa argataniin baga gammaddanii dhaamuufiifin beekamtichi miseensota hafan keessatti haamilee caalu horuudhaaf akka gargaaru himan. Beekamtiin guyyaa har'aa kenname kun miseensota keenya fudhataneef ka humna isaaniif horu kaka'umsa isaanii dabalu. Miseensotni poolisii guddina gulantaa argatanis kaka'umsa fi kutannoo hojii caaluun hawaasa tajaajiluudhaaf qophii ta'uu dubbatan. Uummata kana bakka bu'ee rakkoo uummataa akka mataa wal qabachiisu akka uummata waliin dhaabbatee uummata waliin hiriiree nageenyi qofa osoo hin ta'in misooma uummataallee irratti hirmaatee hawaasa kan keessatti akka uummataaf tajaajilu abdii qabna. Uummata duraan dursan akka gaariitti barsiisuudha hubannoo kennuudha. Furmaata waggaan turamiitiin har'a saajin olaanaa argata kan irratti mooraalii baay'eetti nadhagama. Gulantaa guyyaa har'aa argachuun kee kun baay'ee natti taseedha baay'ee natti tolallee. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii lixaatu gabaase. Haaluma wal fakkaatuun